kaasuudhaan Jawaar waliin irratti mari'annaa. Jawaar gaaffii deebii keenyaaf hayyamaa ta'uu keef guddaa galatoomi siin jenna. Tole guddaa galatoomii. Egaa akkuma jalqaba irrattis kaasuudhaaf yaale Amnesty International gabaasa bal'aadha kan inni baase keessumaa sarbamiinsa mirgoota dhala namaa Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa raawwatamaa jira jedhee wal qabate. Keessumaa addatti immoo naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti haalota mudatan bal'inaan kaasuunidha kan inni xiinxalu gabaasni kuni. Hin baratamne keessumaa bulchiinsa ministeera muummee Abiy Ahmed keessatti dhaabbileen mirga namoomaa fi falman gabaasota babal'aa akkasii wayita isaan qabatanii ba'an baay'ee si mul'atu turani. Yeroo kanatti gabaasni akkasii kun ba'uun maal mul'isa? Gabaasichuma hoo akkamiin ilaalte qabiyyeessa? Addunyaarra dhaabbileen mirga namoomaa hedduutu jira. Isaan keessaa gurguddoon lama. Tokko Amnesty International kan yeroo dheeraa jirudha. Kan lammaffaa Human Rights Watch kan jedhamu jechuudha. Dhaabbileen kun dhaabbilee biyyoota jira addunyaarra jiran hunda irratti gabaasa dhiyeessanii biyyoota hedduu keessaayis damee warra qabanii gabaasa isaanis gabaasa odeeffannoo qabatamaa irratti dhiyeessan waan tahaniif mootummaalee addunyaa qaamota addunyaa biratti illee dhageettii guddaa qaban jechuudha. Mirgoon Amnesty International fi Human Rights Watch dhaabbileen mirga namoomaa adda duree ta'an gabaasni isaanii shakkii malee fudhatamu akka ta'e yaadachuun barbaachisaadha. Itoophiyaa irratti yeroo dheeraadha kan hojjetanii hojjechaa kan turan garuu gabaasa gurguddaa dabreeti kan dhiyeessan. Namni wanni adda baafachuu qabu fakkeenya waggaa namni hidhamu waggaa namni ajjeefamu ibsaa fi gabaasni adda adda. Ibsiin baasa fakkeenya fi ati yoo hidhamte yoo hidhamuun isaa sirrii miti mootummaa gad lakkisuu waan akkasii hin jedhan incident balaan tokko yoo uumame balaa sana irratti mootummaan wanni godhe sirrii miti jechuu danda'an sun ibsa. Gabaasni immoo investigative reporting kan jedhaniintu jira. Qorannoo guddaa godhanii comprehensive bifa ta'een kan godhan paaternii agarsiisuudhaaf adeemsa sarbama mirga namoomaa biyya tokko keessatti systematic bifa ta'een dabree waan godhamu tasa waan godhamu sun ta'in systematic bifa ta'een bifa hojii mootummaatiin kan hojjetamu godhan gabaasa akkanaa dhiyeessu. Fakkeenya na yaadadha Human Rights Watch dargii irratti gabaasa waggaa 17 dhiyeesse yeroo tokko. Eega sirni wayyaanee kun dhufe immoo waggaa 5 yeroo tokko akkasitti gabaasa hin dhiyeessu jarman lamaan kunu. Itoophiyaa irratti Amnesty International erga gabaasni dhumaa inni godhe bara 2014 irratti because I'm Oromoo kan jedhu gabaasa bal'aa dhageettii guddaa argate mootummaa sanarratti illee dhiibbaa godhee kufaatii argamsiisedha kan dhiyeesse sanii as yeroo duraatiif jechuu gabaasa akkanaa kana gabaasa qorannaa guddaadha kan peejii yookiin immoo fuula 72 qabu hoggaa dhiyeessu yeroo duraatiif erga muummee ministeeraa kun gara aangootti dhufe immoo dhaabbileen mirga namoomaa lameenuu ta'anii kanneen biraatu dabalatee warri UN Human Rights warri jedhamullee jira lammaffaadha isaan tokko sadarkaa dura irratti hin jiranii isaanis dabalatee yeroo duraatiif dhaabbanni mirga namoomaa gadi bu'ee qorannaa godhee gabaasa yeroo dhiyeessu yeroo duraati jechuun waggoota lamaan kana keessatti inumaahu ji'oota muraasa kana xiqqoo ibsa baasaa jiranii gabaasni kun kan duraati maal jechuudha waggaa jenne waa lama akeeka. Akkuma uummata biyya kanaa akkuma qaamolee siyaasaa biyya kanaa waggoota duraa keessatti jijjiiramni biyya kana keessa dhufe abdachiisaa waan tureef dongoroota mootummaan hojjetus sarbamiinsa mirga namoomaa mootummaan hojjetus obsaa fi dho'isaa fi dabran akkuma biyya kanatti namni godhaa ture jechuudha. Amma garuu bakka obsuu fi dho'isuu hin danda'amne bira waan gaheef qabatiinsi mirga namoomaa biyya kanaa dongoroota bira dabree systemic sirnumaan itti yaadamee karoorfamee akka tarsiimoo siyaasatti hojjetamuu isaa waan hubataniif gabaasa kan dhiyeessuun saaxiluun yakka hojjetamaa jiru kana saaxiluun dhiibbaa mootummaa kanarrattis fiduudhaaf yoo danda'ame kanarra kaa'uudhaaf hin fayyadanii madaalanii qorannoo gahaa kana godhaniiti kan fidanii tokko kan si agarsiisu kana lammaffaa immoo warri biyya faranjiis akkuma warra biyya kanaatis baranee
honeymoon jechuun baranoo jechuudha. Mootummaan kun baranoo isaa fixee waan jiruuf gara hojii siiriyaasii seenuu akka qabuu fi akka duritti harka dha'uuniif akka duritti dho'isuu fi uwwisuun barbaachisaa akka hin taaneef gahaa akka hin taane akka ta'edha kan agarru. Basically reportii amma dhiyeessan kanaan the honeymoon is over jecha akka jiran kan hin argaa jiru. Tole gabaasa kana keessatti qabxiileen garaagaraa eeramaniis kan isaan jirani isaanuma ijoodha jedhaman wayitaa gaafnu ajjechaan seeraan alaa garmalee raawwatamaa jiraachuu kunis humnoota xiqqaa mootummaan bobbaasu kan sadarkaa garaagaraatti jiran raayyaa ittisa biyyaa humna addaa poolisii kan naannolee jechuudha akkasumas milishaadhaanis kan raawwatamu jira poolisii dileedhaanis kan raawwatamu jira wantoota as keessatti eera keessa jechuudha. Gama kan biraatiin hodhaa jumlaa tollaa fi sanqallee fa'aa dabalatee gochoota raawwatamanis wanti inni kaasu jira jumlaadhaan namoonni kumaatama hedduutti lakkaa'aman hidhamaa akka isaan turan jalqaba bara 2019 irraa kaaseeti kan inni eeru darbee yakkoonni mirga namummaa garaagaraa gudeeddii maal kunis yeroo isaan garmalee itti raawwatamanidha jechuudha wanti inni kaasu jira. Mancaatii qabeenyaadhaanis wal qabate ajjechaa keessatti keessumaa wanti miidiyaaleen tokkollee keessaa beek godhanii yookaan boolli godhanii baasanii mata duree oduu godhataa jiran fa'a bilbila keetu ol ga'ii keessatti waame jechuudhaan nama ajjeesuu fa'a kanatu caqafamee jira gabaasa kana keessatti mee qabiyyee gabaasa Amnesty International kana akkamiin ilaaltee taateewwan as keessatti eeraman kunoo haala qabatamaa biyya kanaa kan ibsudha jechuu dandeenya. Gara qabiyyeetti seenuu duratti iskooppii isaa bal'ina qorannoo kanaa hubachuun barbaachisaadha. Sarbamiinsa mirga namoomaa jiru hunda miti kan hammate. Oromiyaa keessaa godina Gujiiti kan irratti xiyyeeffate. Bakka tokko lama akkas kan Wallaggaa tokko malee qorannoon guddaan kan irratti fuulleffatanii isaan dalagan Gujiidha. Tokko kana kan lammaffaa naannoo Amaaraatirraa miidhaa uummata qamaantirra ga'e irratti kan gabaasa dhiyeessanii Gujii irratti kan fuulleffatanii tokko isaanii ji'oogiraafikaalii limited akka ta'e beekuu hubachuu qaba namni keenya. Lammaffaa immoo barri isaatis hanga dhuma bara 2019 qofa kan turedha. 2020 baay'ee keessa hin jiru. Amajjii 2019 irraa hanga dhumaa irratti kan jiru ji'a 20 uwwifne jedhanii garuu gabaasni bal'aan akka ilaaletti 2019 keessa hin godhamedha. Kana jechuun ji'oota dabre kana keessatti yeroo intarneetiin cufamee balaan buufamaa jiru san keessatti waan godhamaa jiru baay'ee isaa uwwisan qabu. Akkasumas immoo amma gabaasa kana keessatti bakka sochiin walitti bu'iinsi waraanaa jijjiiruudha kan kabar godhe. Sarbamiinsi mirga namoomaa ajjeechaan hidhaan kun immoo gara godinaalee sochiin waraanaa keessa hin jirre godinaalee Shawaa Afran keessatti Arsii Baalee keessatti Harargee keessatti Jimma keessatti bal'inaan kan dhufe bara 2020 kana keessa waan ta'eef kan kunillee uwwisa hin arganne uwwisni kun kan 2019 qofa akka ta'e namni hubachuu qaba. Kana keessatti gabaasni kun bal'ina haa qabaachuu dhabu malee gadi fageenya garuu qaba. Keezilee takkaahuu gabaasaalee sarbamuu mirga namoomaa irratti fuulleffatan san sirriitti qoratanitti akka waakkachuu hin dandeenyetti guyyaa fi yeroon haalaan wal qabsiisaniit kan gabaasan san qofa osoo hin ta'in ragaa ijaa nama tokkoo qofa osoo hin ta'in warra miidhamee qofa osoo hin ta'in warra biraallee wal madaalchisaniiti kan dhiyeessan. Wantoota baay'ee nama gaddisiisuu fi nama qaanessu. Baay'ee agarta fakkeenya kan itti kaafte gurbaan tokko waraanni uummata walitti qabee wal ga'ii teessee odoo jiru bilbila irraa guuranii jiran laal bilbila nama hunda irraa guuranii jiran bilbila guuramee jiru kana keessatti bilbilli nama tokko iyye bilbilli nama tokko kiishatti hafee jechuudha goraan kiishatti hafee iyyinaan ka eenyuti jennaan harka baasee abbichi daldalaadha immoo nama beekama beekta anaa jedhee harka baase achi garagal jedhee duubaatti lakkaa'ee jechuudha uummata duratti. Kuni waan baay'ee nama gaddisiisu bakka adda addaatitti namoonni mana hidhaa keessaa baafamanii gabaasni tokko jira fakkeenyaaf mana hidhaa keessaa baasanii mana hidhaa fuulduratti kan rashanan kun amma babal'atee dhufee jira amma torban dabre kana keessa gabaasota adda addaa dhiyeessaa jirtan kana keessa kan mul'ataa jiru kuni waan darguun baroota duraarratti yeroo qashibbirii san hojjetaa jiru kan biyya kana yaadachiisu jechuudha nama qababee harka mootummaa jiru gadi baasanii rashanuun
tokko kan keessatti ilaalame. Kabiraa daa'ima waggaa 8 qabanii haati ta'es jirti fidi jedhanii haadha daa'ima waggaa 8 hidhuu. Hayyoota umriin deeman ilmaan keessanis jedhanii hidhuu. Kun yeroo sanatti kan godhame. Dhiyeenya kanatti immoo amma Dadaritti Harargee Bahaa Dadar keessatti hayyoota akka ilmi ishii waan hin jirreef ilma kee fidi jedhanii kan hidhan agarsiisa jechuudha. Paatard wannan reefu hin jee wanni gabaasni babal'aan Amnesty International fi Human Rights Watch dhiyeessan taatee hin dhiyeessan taatee yeroo tokko otoo miti kan dhiyeessan isaan kan dhiyeessan waan itti fufiinsan itti yaadamee akka sirnaatitti akka tarsiimuufitti lafa kaa'amee dhiyaatudha hojjetamaa jirudha kan saaxiluudhaaf irratti yaalame as keessatti waan hedduu nama suura kenneessu kan agartu Oromiyaa keessatti illee Qimaanta irratti illee wanni godhame Oromiyaa keessatti humnoonni nageenyaa mootummaa ufumaa yakka akka hojjetanii kan agarsiisu naannoo Amaaraa Qimaanta irratti humnoonni nageenyaa yookiin ufiif raawwatanii yookiin immoo milishaan hawaasaa gurmaa'ee uummata Qimaanta irratti tarkaanfii fudhatu cal'isanii complicit jedhaniin cal'isanii beekaa osoo argan dhaabsisuu odoo danda'an itti dhiisanii akka nama fichisiisan kan gabaasu wantoota hedduu keessa jira kana keessa akkuma siin jedhe fuula 72 keezii tokko isaa irratti ragaa qabatamaa wajjin kan dhiyeessan jechuudha. Gara gaaffii koosa ijootti haadee binuuti ammas of duuban si deebisa. Taateewwan achi keessatti eeraman kunneen gabaasa kana keessatti qabiyyeen gabaasa kana keessatti hammatame haala qabatamaa biyya kanaan ni ibsa itti yaadda. Ni akeeka malee ni ibsu. Kun siin jee kuni bara 2019 jarri kun aangotti dhufe 2018 hanga 2019 yeroo baraneeti yeroo baranooti yookiin haniimuun ture jechuu dandeenya. Yeroo deeggarsa uummataa sama tokko qabaachaa turanii yeroo abdiinis ture yeroo bilisummaa nama tokko turedha. 2019 yeroo baaburri hadiida irraa bahuu itti eegaleedha jechuudha akkuma damma dura jechaa turreetti. 2020 yeroo baaburri qilee itti dhaqee yeroo siyaasaadhaan biyya mo'achuu biyya bulchuu akka hin dandeenye hubatanii humnaan uummata shororkeessuun uummata jeesuudhaan kuma gabaasa kana keessatti agarte wanni amma gabaasa kana keessatti kaayame harka dachaa guddaan dabale 2020 keessatti. Harka dachaa kan dabale maali inni tokko godinoota sochiin waraanaa yookiin walitti ribeeloltoota jiru qofa osoo hin ta'in achitti sababa qabaachaa turan. Ribeeloltoota barbaannaa maaliin amma godinoota sochii ribeeloltoota homaa hin jirre keessatti uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhatamuu eegalee jira. Uwwifni dachii skoppiin isaas baay'ee bal'atee jira jechuudha sarbamuun mirga namoomaa biyya kanatti. Lammaffaa wanti achitti keeziin amma isaan qoratanii lafa kaan gara 39 fakkaata. Bal'atee jira godinoota Wallaggaa afran qofa osoo hin ta'in yookiin immoo Gujii lamaan qofa osoo hin ta'in Booranni yeroo ammatti wanni godhamaa jiru waan baay'ee nama gaddisiisu Harargee keessatti Arsii Baala keessatti Shawaa kana keessatti wanni godhamaa jiru baay'ee bal'atee deemaa kan jiru ina keeka malee gabaasni kun waan silaa dhufaa jiru waan biyya kanatti dhufaa jiru ka akeeke malee waan keessattuu ji'oota 5-6 dabre kana ta'ee sirritti kan agarsiisu miti garuu gabaasni dhaabbii birallee gabaasa biraa kanarratti waan kanarratti hojjetaa waan jiruuf yeroo gabaabaatti waan baasuuf tarii waan isaan irraa hanqisan daran agarsiisee dheetin abdaddaa gabaasni isaanii akeeka malee garuu guututti kan agarsiisu miti. Egaa Amnestiinis ta'e Human Rights Watch dhaabbilee idil addunyaadha. Amman bakka buutota biyya kana keessaa qabaatanis teessoon isaanii inni guddaan biyyoota biroodha. Bakka isaan wantoota biyya kana keessatti ta'an akkas gadi fageenyaan hammam iskooppiin isaa bakka hunda kan waliin ga'e ta'uudhaa baatus bakka muraasa irratti kan fuulleffate ta'us bakka isaan haga kana keessa gadi seenanii dhimma kana irratti hojjetan irratti dhimma sarbamiinsa mirga namoomaa biyyattii keessatti hojjetamaa jiru irratti hojjetan irratti dhaaboleen mirga namoomaaf falmina mirga namoomaaf dhaabannee jedhaman kan biyya keessaa kan hojii isaanii ijoo godhatanii irratti hojjechuudhaaf malan waan kana wayita isaan kaasan hin arginu gabaasa akkasiis wanti baratame hin jiru dhaabbilee mirga namoomaaf dhaabbatan jedhaman kan biyya kanarraa kun akkamiin ilaaltame? Dhaabbilee mirga namoomaa hin jiran beeyta biyya kana. Dhaabbilee mirga namooma gariititu jira. Namoota garii mirga namooma gartuu muraasa. Dhaabbilee gara lamatu kan jiru tokko kan mootummaadhaan wal qabatee jiru kan Human Rights Commission jedhamu jira. Kan lammataa kanuma walaba fakkaatu malee waan garee tokko irratti
raawwatamu qofa kan caqasanii har'a qofaa miti dhaabbileen kun asuma turan bana mootummaa kaanitis keessattuu waan Oromoo irratti godhamu akka waan gaariititti sagalee Oromoo miidhaa Oromoo irra gahu himuun miidhaa Oromoo qofa irratti miti. Waggaa lamaan dabre kana rakkoon kan uumame uummata kamirratti jennee ilaallu uummata Oromooti, uummata Qimaanti, uummata Gumuzi, uummata Sidaamati ka dhume gabaasni uumaa irra hin jiru. Garuu Finfinneetti gaazexeessaan tokko akka tasaa yoo qabame yoommoo amma keezii tokko jira dubartiin wayii waa'ee dhimma koronaa kanarratti waa jettee qabamtee Harar geeffamtee geeffamuu hin qabdi jechuu kiyyaa miti hanga adde Adaanach abbaan alangaa waliigala federaalaa dabalatee itti hirmaatanit nama tokko beeki nama tokko ka seeraan malee Finfinneedha qabamee Harar geeffame jaame geeffamuu qabu ture seerri sirriidha jechuu kiyyaa miti. Dachi samiin dhoosanii dhaabbileen mirgoota namummaa kunillee u'ujaanit maaliif odoo adeemsa seeraan eeggatiin Finfinnee irraa qabamtee Harar geeffamte jedhanii dachi samiin tu walitti dhoote jechuudha. Oromiyaa keessatti uummata Qimaantii irratti uummata Sidaamaa irratti ajjechaan jumlaa waggaa raawwatamu namni bilbila likee maaliif iyyeedhamee waggaa ajjeefamu mana hidhaa keessaa baafamee waggaa rashanamu deettuun daa'imman isii bira fuulduratti waggaa ajjeefamtu dhaabbileen kun hin gabaasan. Maaliif hin gabaafne? Maaliif akeenyi isaanii kaayyoon isaanii mirga namummaa kabachiisuu osoo hin ta'in mirga namummaa ofii mirga namummaa garee tokko kabachiisuu waan ta'e kana durillee beeyna jechuudha. Ammallee wanni jijjiirame hin jiru. Gara fuulduraattis yoo kan ta'u taate keessattuu Oromoodhaaf saboota cunqurfamoo biyya kanaatiif tokkoffaa kan iyyachuu qabu. Yakka raawwatamaa jiru kana ragaa wajjin qabatamaadhaan kan dhiyeessuu qabu tokkoffaan Oromoo fi saboota cunqurfamaa kana jechuudha. Lammaffaa dhaabbilee dhugumaan mirga namummaa dhaabbatan kanneen akka Human Rights Watch fi Amnesty International kanatti dhiyeessuudhaan isaan wajjin yoo himanne malee dhaabbileen as keessa jiran madaa keenya irratti yoo tarii haanxisuu kan yookiin immoo ashaboo firfirsanii alatti warra saba kanaaf dubbatan jennee yaadnu hin qabnu ani ajaa'ibanatti hin taane. Tole garma gabaasa Amnesty International kanatti deebina. Amnesty International battala gabaasa kana ifa taasisa irraa eegalee miidiyaaleen idil addunyaa hedduun illee walharkaa fuudhanii dhimma kana kan isaanii gabaasaa jiranii. Miidiyaaleen tokko tokko inummaa badhaasa Noobeelii Ministeerri Muummee Abiy Ahmed argatanii wal qabsiisanii wayita isaanii kataban argine. Dhimma kanarratti yeroo Ministeerri Muummee Abiy Ahmed badhaasa kana argatan anumti gaafiif deebisiif taasiseetan ture. Yeroo sanatti wanta naan jette tokko ni yaadadha. Ministeerri Muummee Abiy Ahmediif badhaasni kuni akeekkachiisa guddaadha akka jedhutti si wanti kaasee jira. Amma uffata adii irratti balfi xiqqoon yoo mul'atte halaalaa buute halaalaa mul'atti jechuudhaan akka fakkeenyaatti kaastee wanti dubbatta jira. Yeroo sanatti akkuma kan miidiyaaleen idil addunyaa amma dhimma kana gabaasaa jiranii Ministeerri Muummee Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii argatan bulchiinsi isaanii gocha akkasii raawwataa jira jechuun Amnestiin gabaasa jechuudhaan kan isaanii gabaasaa jiran. Dhiibbaan gabaasonni akkasii hordofsiisan jechuun bulchiinsa mootummaa kanarratti hordofsiisan yookaan sarbamiinsa mirgoota namoomaa gochoota biyya kana keessatti raawwatamaa jiran dhaabsisuu irratti isaa ta'u tarkaanfiin itti aanu akka fudhatamu gochuu irratti dhiibbaan gabaasni dhaabbilee akkasiitiin ba'u kun hordofsiisu maalidha jettee yaadda? Bu'aan ni qabus miidhaan ni qabus. Akkuma gaaf duraa siin jetti in fact isaaniinuu jechaatiin ture warra mootummaatiinuu. Badhaasni argatan sun dhugaa hojii ji'a jahan duraa hojjetaniif beekamtii ni kenna. Garuu hojii gara fuulduraa hojjechuu qabaniif istaandardii isaa baay'ee kan ol kaasee ture jechuudha. Miidiyaaleen hundumtuu namni hoogganaan biyya tokkoo Noobeelii nageenya argate nageenya hoggaa jedhamu mirga namoomaa dabalataa jechuudha. Namni ajjeefamuu dhabuu qofa osoo hin tahin mootummaan nageenya
ummata eeguuf eegsisuu hoggaa jennu mirga lubbuun jiraachuu, mirga seera malee hidhamuu dhabuu, roorrifamuu dhabuu eegsisuu qaba jechuudha. Kanaaf namni noobeelii badhaasa noobeelii argate tokko miidiyaa addunyaatiif attiraakshinii guddaa akka ta'u ifa jechuudha. Hanga amma intarviiyuu seennetti gara miidiyaalee 67 addunyaa irratti gabaase. Addunyaa irratti miidiyaaleen gurguddaan kamiyyuu hundumtu gabaasaniiru jechuu dandeenya. BBC'n gabaasee jira, New York Times gabaasee jira, Washington Post gabaasee jira, Reuters gabaasee jira, Al Jazeeraan gabaasee jira. Dhaabbileen silaati maqaa dhooftu gurguddaan hundi akkasumas immoo kan dhaabbileen biyyoota hundaa reefu akkasiin jedhetti dhaabni Amnesty International fi dhaabni Human Rights jedhaman kuni dhaabbilee dhageettii guddaa qabanidha. Wanni isaan jedhanis kan hin shakkamnedha jechuudha. Kanaaf qorannoo isaanii of eeggannoo guddaadhaan qaamaan argamaniit maddeen qabatamoorraa argataniiti kan hojjetanii bifa kanaan gabaasa guddaadha argate. Kun miidhaa akkamii qaba? Already muummichi ministeeraatii fi paartiin isaanii already waan Haayila Sillaaseenii fi Mallas godhaa turanitti ce'anii jiran kunis outer legitimacy, outer external legitimacy barbaadu jechuunis biyya keessatti mormiin waggaa irratti dhiyaatu fudhatamni isaanii waggaa irratti adeemu fudhatama isaanii addunyaa irratti argachuudhaaf yeroo hedduu xaaranii fi external legitimacy yookiin immoo fudhatama biyya alaa qaamota alaa argachuudhaaf baay'ee yeroo xaaran agarra jechuudha. Haayila Sillaasee fi Mallas gara dhumaa irratti kan garas deemanii warri kun immoo ammumarraa eegalanii fakkeenyaaf xaariin baay'een biyya kanatti godhamu yookiin immoo biyya alaatti illee inni godhamu biyya alaa biratti baay'ee faarfamanii jaalatamanii argamuudhaaf carraaqqii guddaatu godhamaa jira, investimentii guddaatu irratti bahaa jira. Sun bishaan jala naqame jechuudha. Fudhatama humnoota biyyoota alaa biratti qabaachuudhaaf deeman baay'ee kan gadi buusudha jechuudha. Keessattuu erga badhaasa noobeelii warri badhaasa noobeelii kenneef illee beeki waan kennaniif qabanii. Tokkoffaa hojii hagammaa hojjetame san jajjabeessuudhaaf. Lammaffaa immoo filannoo irratti akka mo'atuuf hamilee kennuudhaaf yookiin immoo legitimaasii kennuudhaaf girriidhaan wanni sun kan hojjetame odoo mormiin hedduun jiraatu. Amma warri gaafsan tifoozoo ta'ee harka dhayaafii ture gabaasni kun bakka jirutti harka dha'uuf hin danda'u jechuudha. Kun external legitimacy jennu san jalaa xiqqeessa yeroo biyya keessatti mormiin guddaan rakkoon fudhatama dhabuu guddaan yeroo dabalaa deemu kanatti biyya alaatti immoo wanti biyya keessatti hojjetamu hacuuccaan biyya keessatti hojjetamu yakki biyya keessatti hojjetamu hoogganaa badhaasa noobeelii argate tokkoon yakki hojjetamu biyya alaatti immoo hoggaa bifa kanaan hoggaa dhagamu fudhatamni biyya keessatti hanqataa deema biyya alaa isaan hanqataa deema dhiibbaa guddaa adda irratti uumaa jechuudha. Battaluma gabaasni amnestii kun ifa ta'e irratti illee gochoonni suukanneessoon haala nama gaddisiisuun godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti raawwatamaa jiran ammas cufanii jiraachuu odeeffannoon kallattii garaagaraatiin nu qaqqabe ni mul'isa. Har'umallee magaalaa Gimbii keessatti obbo Laalamaa Rasaasaan rukutuudhaan Addisuu Asfaaf Yohaannis Asfaaw namoota jedhaman keessaa namni tokko akka lubbuudhaan darbee fi tokko immoo haala ulfaataa keessa akka jirudha kan odeeffannoo arganne. Darbee ministeerri muummee dhimmuma gabaasuma amnestii kanarra wal qabatee bu'aan bakka itti kennan hin fakkaatanii deebii kennaniini. Maaliif adeemsa kana kan inni filate mootummaan yeroo ammaa kanatti dhimmoota kanneen irratti of qusachuun osoo irra jiraatu yookaan kallattii garaagaraatiin yaadonni adda addaa osoo dhihaatanii fi gochoota kanneeniin itti fufuu maaliif filate jettu? Dongora baay'ee hojjetan sitti bakka beektaa. Tokkoffaa bakka irraa maddan irraanfachuu akkamiin akkas gahan dhiiga ilmaan Oromootiin dhiiga miskiinan Oromootiin dhiiga kichuuwwan lafaa dhufaniitiin as gahuu irraanfataniit gara uummata kana ganuutti uummata kana tuffachuutti humnoota amma dura uummata kana gabroomsaa ture dhugaarsaa awwaalaa ture salphisaa xiqqeessaa ture wajjin ta'anii irratti duuluun waa hillanuma qabsoo isaanii isaa wajjin ture kasiree irraa ka'ee fi irra teessise tuffachuun xiqqeessuun ormatti maxxanuun dura Oromiyaa keessatti fudhatama dhabsiisaa deeme jechuudha. Abdii gama siyaasaatiin mo'atanii keessattuu gama filannootiin mo'atanii deemu abdiin sun adanuu qal'ataa deemuun gama siyaasaatiin yoo kan hin mo'anne taate humnaanis taatu cabsee itti fufuun qaba sadarkaa jedhamutti seename jechuudha. Kun amaluma abbootiin irree hundi beektaa abbaa irree taana jedhanii aangoon bayanii.
ummata tokko fedhii isaatiin bulchuu waan laafaa miti. Tokkoffaa fedhii ummata sanii beekuu barbaachisa. Dhugaa ummata sanii galchuufi barbaachisa. Kabaja ummata saniif qabaachuudha barbaachisa. Tajaajila qabatamaa ummata saniif kennu gaafata. Bakka bu'oota ummata sanii dhugaa ummata sanii harkaa qabanii fi ummanni dhugeeffatu wajjin hojjechuudha gaafata. Bu'uuraa fi burqaa ofii irraanfachuu dhabuu fi burqaa ofii kunuunfachuudha gaafata jechuudha. Kana gochuu dhabuun yeroo hunda dogongora keessa ummata wajjin gara morkiitti seentaa jechuudha. Maqaa adda addaa itti dhoobdee ummata namni kudha yoo yaade tokko yoo keessaa dhaye sagalan harkaan kenniisa sadarkaa jettu deemta. Tokko dhabuun sun nama lama yoo sitti fincilise lamaan san keessaan dhaabdoo jettu ummata hunda wajjin walitti bu'iinsa keessa seentaa jechuudha. Ammas kan argaa jirru very classic akka qorataa tokkotti biyyoota hedduu abbootii irree hedduu waan hin argeef garuu kan ganamumaan akka kanaatti dogongora hojjete baay'ee nagarreen. Ganamumaan kun osoma lafaa waliin ka'in dogongorri kan hojjetamuu eegale. Amma keessattuu Oromoo fi Oromiyaa irraa abdiin kutamee jira. Akkasumas immoo warra ilaalchuun saboota seenaa keessatti akka Oromootti cunqurfamaa turanii fi jijjiirama kanaafis bu'uura ta'anii shoora guddaa taphataa turaniif jijjiirama kanarraayis abdii qabaachaa turan irratti kan miidhaan dhufaa jiru. Reefu si gaasee jira. Waggoota lamaan darbe kana keessatti yoo xiqqaate gara nama 10,000 ajjeefamuun ol biyya kana keessatti ajjechaan guddaan kan raawwatame Oromiyaa irratti, ajjechaan guddaan kan raawwatame Sidaama irratti, ajjechaan guddaan Gumuz irratti guyyaa tokkotti nama 400 kan ajjeefame. Qimaanti saboota biyya kanatti cunqurfamaa ta'an, saboota biyya kanarraa dhugaa qaban, saboota muummicha ministeeraa kanarraa dhugaa qaban, saboota gaafa muummichi ministeeraa kun gara fuulduraa dhufu baadhatanii ol baasan, dhiiga isaanii daayisanii ol baasan, warra har'a ilmi naa cunqurfamaa tokko gara taayitaatti dhufee jira. Namni dhugaa keenya beeku, gareen dhugaa keenya beeku, ka dhugaa keenya nu beeku, nu galchu, ka himmaa keenya nurraa haqu, ka madaa keenya nu qoorsu nu dhufee jira yani abdii guddaa godhaa turan. Keessa deemee waan hin beekuuf warri Qimaanta, warri Gumuz, warri Sidaama dhaqii cinaa dhaqee argeen ture, cinaa asitti baay'ee isaanii dubbiseen ture. Warruma abdii qabu san irratti mootummaan isaan addatan sun itti garagalee fichisiise jechuudha. Fixutti seenee jechuudha. Kuni ummata san ummanni abdii horeessuun sun abdiin isaa cabee mootummaa kanaan ammallee deebi'ee akka wal dura dhaabbatu godhe. Deebiin kennamu ummata kana deebisanii araarfachuu, ummata kana deebisanii dhugaa isaa galchuun hafet daran madaa kaleessaatirratti rasaasa dha'uun, madaa kaleessaatirratti haada dha'uun, madeessuun, ajjeesuun, hidhuun itti dabalame. Mind you, har'a waan tokko kalee deengee dalaalaa ture. Hidhaaf ajjeechaan har'a Oromoo fi Oromiyaa irratti kan godhamu. Naannoo Amaaraa warri Qimaanta irratti rakkoon hin jira. Oromoo irra rakkoon kan jiru. Jidduu kan amma duula hidhaa guddaatu godhamaa jira naannoo Amaaraa keessa. Gondarii miti, Goojjamii miti, Walloo Kaabatii miti. Godina Oromoo keessatti kan godhamaa jiru. Bakki takkittiin godinni takkittiin dhiibbaan irra jiru godina Oromoo sanii jechuudha. Direedawaa nama baay'ee hidhaa jiru ji'a torban kana. Oromoo qofa hidhaa jiran. Direedawaatti jeequmsa hedduu godhamaa ture. Ammallee keessatti hirmaadhee kan inni qabbaneessaa ture, araarsaa ture akkuma beektu. Warra jeequmsa keessa hirmaate sabni hundi gadhiifametti ilmaan Oromoo qofa irratti murtaa'e. Gama kibbaatiin kibba Itoophiyaa jennu waliigala kibba kanatti namni kan hidhamaa jiru ajjeefamaa jiru godina Gujiiti, godina Booranaati. Godinoota biraa keessa hin jiru. Sidaama yoo taate malee Sidaamaan illee amma qabbanaa'ee jira. Kanaaf ummata kanarratti wanni godhamaa jiru abdii kutannaa. Abdii kutataniit abdii waan kutaniif ummata kana immoo abdii kutachiifnee mudhii kunne harka kennisiifnee bulchina. Sadarkaa jirurraa milishaalee injisanii qajeelfama ifaa itti kennanii ummata kana kan diriirsaa jiran abdii kutanirraa ka'eeti jechuudha. Tole gama taateewwan tibbanaatii wal qabatanitti haa ceenu gabaasni Amnesty International keessumaa taateewwan yeroo dhihoodhaas Oromiyaa keessatti ta'aa jiran kana waan of keessatti hammateen fakkaatu atis akkuma kaafte
Gama kan biraatiin odeeffannoon kallattii garaagaraatiin gara miidiyaa dhufuu darbees immoo wantoonni qabatamaadhaan mul'atanii keessumaa humni addaa poolisii Oromiyaa yeroo dhihoodha as leenjii godinaalee Oromiyaa garaagaraatti bobbaafame gochoota suukanneessoo garaagaraa hawaasuma keessaa irratti raawwataa jiraachuudha kan mul'isanii. Waa'ee humna addaa poolisii Oromiyaa dhiheenya gara godinaalee Oromiyaa garaagaraatti bobbaafame yakkoota garaagaraa irratti hirmaataa jiru kana maal jetta akkamiin argite? Yaanni humna addaa dabalataa leenjisuu yeroo lammaa Magarsaati kan eegale. Yaadadha humnoota raayyaa ittisa biyyaa keessaa turan fi achi keessaa dhiibamanii bahan gara nama 6,000 leenjisuudhaan kan eegale. Yaanni isaa Lammaan irraas kan hin dhagaye booda Shimal irraas kan hin dhagaye ture maali? Keessattuu gama daangaa adda addaatiin miidhaa uummata keenya irra gahaa ture. Ni yaadatta gama Wallaggaatiin boo'icha guddaa ture, gama kibbaaf bahaatiin rakkoo adda addaatiin ture. Kanaaf yeroo adda addaa humna federaalaa yaamurra nageenya uummataa bakka vulnerable ta'e kanatti eegsisuudhaaf humna addaa leenjii gahaa qabu, lakkoofsa gahaa qabuu fi meeshaa gahaa qabu barbaachisaa ta'eedhuun kan leenjame. Amma garuu faallaa sanii humni silaa nageenya amansiisaa uummataa fiduudhaaf daangaa tiisuudhaaf jedhamee leenjifame aanaa aanaatti gara nama 250 gadi 300tti bobbaasuudhaan uummata irratti miidhaa kan geessisaa jiranii. Gara fuuldura bal'inaan waa'ee humna kana akkaataa kompoziishinii isaa qorannoon godhamaa jira. Bifuma amma jedheen dhaabni tokko qorannoo godhaa waan jiruuf ragaa wajjin yeroo sana haasa'uun wayya waan ta'aa jiruuf. Garuu nama gaddisiisa. Humni bifa saniin leenjee uummata keenya irratti bobbaasanii ijoollee kichuu, ijoollee harka qalleeyyii uummata kana keessaa baate mataa ce'ame ciiranii uummata kana irratti bobbaasuun waan nama gaddisiisu. Yaanni isaanii maal fakkaate? Yaanni amma ajjeechaa, hidhaa, nama tumuu kun hundi sodaa uummata kana amansiisuu waan hin dandeenyeef, dantaa isaatirraa waan maqaniif, kaayyoo fi akeeka isaatirraa waan maqaniif, uummata kanaan kallattiidhaan waan walitti bu'aniif uummanni kun waan isaan tufee jiruuf uummata kana tolaan si bulchuu yoo dadhabne tolaan buluu yoo didde lolaan si bulchina jechuudhaan hamilee isaa cabsuu sodaa keessatti deebisuu barbaadan. Akkuma gaafa warra isaan duraatitti haardikoorii keessaa baafnee jechuudhaan ittiin deeman. Humnoota amma leenjisan qofa osoo hin ta'in namoota baay'ee badaa ta'an sirna wayyaanee jedhamu san keessatti nama keenya ajjeesaa turan, ajjeechisiisaa turan. Gandarraa kaasee warra riifoormii jedhanii keessaa harca'e. Warra riifoormii yaadatta gaafa riifoormiin namoonni mirga namummaa sarban, namoonni korrapshinii keessa jiran 4,000, 5,000, 10,000 warra baafne warra jedhan san akka jiruun bakka baay'een irraa deebisanii taayitarra deebisuudhaan uummata kana doorsifnee, dhiinnee, gaccabsinee bulchinaa. Sadarkaa jedhuun rules through terror. Terrorize godhanii uummata shooror keessanii abdii kutachiisanii nama jajjabaa, manguddoo jajjabaa, daldalaa jajjabaa, dargaggeessa jajjabaa, dubartii jajjabduu keessaa hidhuudhaan, ajjeesuudhaan, hamilee cabsuudhaan warra kaan sodaachisanii of jalatti bulchuudhaaf karoora lafa kaayamee hojjetamaa ture. Karoora haaraan sa'iin maanuwaaluma mallasaan lafa kaayee deemeerraa achumarraa baasanii itti deemaa jiran. Sanuma wanni yaalamaa jire bifa jarri kun raawwachiiftu ture warra karoora baasuun turre beeytee warra karoora baasuu miti, istiraatiijii warra baasuu miti asfatsaamii turan. Amma sanuma bifa xiqqoo ijoollee fakkaatuun bifa salphatti fagoorraa mul'atuun sofistikeeshinii bifa hin qabneen hojiitti godhaa fi kan yaalaa jiranii milkaa'aa fi milkaa'u waan agarru waan akka kiyyatti odoo Oromoo ajjeesuun Oromoo harka kennisiise. Odoo Oromoo ajjeesuun Oromoo harka kennisiise gaafa Hayilamaariyaam Gammadaatiif Maammoo Mazammar fannisan qabsoon sun kichuu citte akka bakaloo bunaa beeyta buna hoggaa lama buufte xiqqoo hoggaa ol dhootu. Hoggaa ol dhootu san beeyta aduu yoo itti kennite bishaan yoo biyya jalaa goggogsite hoggasuma qaamofte hoggasuma goggoyte achuma badde. Achumatti jafala keessa gaddeebiti yoo beeytu taate. Uummata Oromoo kana hoggana isaa keessaa ajjeesuun, hidhuun, fannisuun, shororkeessuun osoo kawaa godhu taate yoo beeyta qabsoon sila inni waan biqille sila. Achumatti kichuu hafte turte sila. Gaafa Hayilamaariyaam Gammadaas Maammoo Mazammar fa'aa ajjeesan
qabsoon Oromoo koolaatti turte sira. In biqiltu turte sira. Yookiin immoo biqiltee xiqqoo egaa ol baate chigginyi eega geette qaamoftee baddi turte sira yoom gaafa Taaddasaa Birruu fa'aa fannisan. Gaafa Elemoo Qilxuu fa'aa wareegaman. Gaafa Hayilee Fidaa fa'aa wareegaman silaa hayyoonni gurguddaan akkasii sun bu'uureessituun qabsoo sun gaafa wareegaman qabsoon tun silaa gaafas mataan isii hadoodde ol guddatuu dhiifte xooleedee achumatti baddi turte jechuudha. Qabsoo Oromoof duuba deebisuun kan danda'amu osoo taate ajjeechaan hidhaan Oromoof duuba deebisuun kan danda'amu osoo taate gaafa Nadhii Gammadaa fa'aa lafarraa dhabamsiisan 90moota keessa gaafa hoggana silaa nu hin qabne jennu keessattuu hoggana jiddu galeessa akka jirutti ajjeesan ganda gandarra deemanii jaarsa beekamaa jaarsa dhageettii qabu daldalaa waa harkaa qabu barsiisaa qalamni isaa waa mirgu wallisaa waa xiqqoo dhaggeeffatamuu danda'u akka Eebbisaa Addunyaa gaafa isaan fidan 90moota keessa silaa qabsoon tun gaafasuma hafti turte erga guddatte damee irraa cicciramsan silaa akkasumatti goggoydee odoo wata kan baafne akka muka cabbii keessatti hafti turte silaa hin taane sunis qabsoon tun osoo ajjeechaa fi hidhaan kan isiif duuba deebisu taate gaafa qeerroowwan akka mishingaatirra irra cicciibsanii rashanan fixan san gaafa agaatiin nama keenya murruu godhu san silaa qabsoon tun as hin geessu turte jechuudha. Har'a eega qabsoon guddatte hiddi isii gaddaraaree Oromiyaa hunda wal gahee jirmi isii furdatee odaa Oromtichaa gahee yeroo dameensii babal'atee dhageettii addunyaa argate kana keessatti qabsoo Oromoo ajjeesuudhaan hidhuudhaan dararsuudhaan duuba deebifnaan abaddan hin danda'amu. Ajjeesuu hin danda'an. Biyya irraa tolfamne nu ilma namaati. Hunda keenya ajjeesuu danda'an. No question. Qabsoo kana garuu ajjeesuu dhiisitti taakkuu tokkoof duuba deebisuu hin danda'an. Ittuma fufnaa jabaataa deemaa jechuudha uummanni kun. Kasi gaddisiisu garuu xiqqooma seenama warra isaan leenjisee isaan qaree bada warra irra nama fixu kuni qeeqee keenya keessa nama haa fixaniif biyya haa saamaniif ummata haa ajjeesaniif warra filamee dhufedha. Waggaa 27 Oromoo wajjin tahanii waggaa 27 Oromoo wajjin tahanii nama keenya ajjeesaa osoo bu'aa takka hin arganne bu'aa qabatamaa takka otoo irraa hin arganne nama keenya alagaaf dabarsanii bineensa nyaachisaa kolaasisaa ajjeechisaa ajjeesaa turanitti ummannummaan isaan akkasitti dararaa turan sun ummannummaan isaan akkasitti Oromoo wajjin ergamanii dararaa turan sun qabsaa'ee orma san aangoo irraa qaarsee jallaa kiyya naa qajeeli rakkatteet dogongorteet gowwoomteet jallatte malee jaalatteetii miti quba ofii ajaa'ib jedhanii ofirraa muranii jedhaniit gabrummaa jalaa isaan baasanii ergamtummaa jalaa isaan baasaniit taayitarratti isaan baasanii jechuudha. Galanni uummata sanii galanni gabrummaa jalaa isaan baasee aangoo irratti isaan baasee maal ta'e ajjeechaa ta'e jechuudha. Ajjeessuudhaan hidhuudhaan bifa namas qaanessuun akka Oromoo tokkotti nan qaanee beeyta. Waggaa takka walakkaa keessatti waggaa lama keessatti waan akka kanaa keessatti deebi'een waggaa seenan akka Oromoo tokkotti si qaaneessa garuu confidently waan tokko himuun barbaada. Ilaalchi amma ittiin deeman kan uummanni Oromoo reject godhe kan injifannoolee uummanni Oromoo hanga irraa dhiiga isaatiin lafee isaatiin argamsiise tana lafa jala dabarsuu uf duba deebisuudhaaf godhamu kuni sirna federaalaa walqixxummaan sabootaa keessatti kabajame Oromiyaaf Oromummaan keessatti kabajamte qe'ee teenya irratti qabeenya keenya irratti abbaa itti taanu san fashaleessuudhaaf shirri isaan ittiin deeman kun uummataan jibbamee tufamee jira. Amma booda kara lama qofaan waan kana hojiitti hiikuu danda'an. Tokkoffaa xurree sirrii irratti deebi'anii uummata kana dhiifama gaafatanii uummata kana araarfatanii qabsaa'ota Oromootiin wal ta'anii filannoo yoo mo'atan karaa tokko. Lammaffaa akkuma warra isaan itti firoomanii isaanii harka dhayaa deemu kana akkuma warra isaanii waan abboonni isaanii abboota keenya irratti raawwate san nurratti raawwatanii anarraa dabalatee uummata Oromoo miliyoona 50 kana fixanii lafarraa fixanii
Oromoo shan hafnaan qabsoon Oromoo bakka geessi. Oromoo jiru kana lafarraa yoo fixan ani hin beeku. Hammam beekutti I do not see any practical way karaa isaan ittiin deemuu danda'an. Kanaaf karaan tokko dhageettii uummataa antummaa uummataa agarsiisanii faayidaa uummataa irra hojjetanii yoo deebi'anii filannoo kan mo'atan taate karaan kun uummata kana yoo murrug godhanii fixan qofa. Uummata kana immoo fixuu waan danda'amutti fakkaatu uummata cirracha kuni. Kanaaf haalli ammatti deeman kun baay'ee waan isaan baasu natti fakkaatu. Tole atillee egaa yeroo biraa haasofnaa waan jedhu naaf kaasteerta garuu ammas waa tokko ergaa tokko akkasii dabarsituun barbaada dhimmuma humna addaa poolisii Oromiyaa kanaan wal qabate yeroo kanatti amma dhalattoota sabichaa sabuma sana keessaa ba'an uummatuma sanatti deebisanii diinoomsanii komiin kallattii garaagaraatii kan waan hammaataa dhufeen wanta kana kan irra deebi'ee kaasu walitti diinoomsuun kun hubaatiin hordofsiisuuf malu maalidhaan nammoo maalirratti dammaquu qaba jetta kanarratti. Ijoolleen waan taatu ijoolleen ilmaan Oromootiin deebiti. An shakkii tokko hin qabu. Reefu leenjii dhaabatee waan adda addaatiin sobanii olola adda addaatiin mataa nyaatanii kaampii keessa kaayaniit uummataan diinoomsuu barbaadan malee I'm sure hin deebifti. Hin deebiti ijoolleen Oromoo. Isaan rakkoo hin qabu. Warri garuu gubbarra taa'ee federaala naannoo godinootarra bakka hundarra ajajarra namoota duriiti kan ka'an we know them listii isaanii qabna hin galmeessina nus jiraachuu baannu itti gaafatamu waan tokko beekuu qaban amma dura ce'umsi kun gaafa eegalu ta dabarte gundoo ta hafte guddoo ammatti kan gara taayitatti dhufaa jiru obboleeyyan keenya waan ta'aniif gadoo kaleessa miidhaa kaleessa gahe dhiifne madaa teenya gogogullee baattu faashaa itti marre ummanni keenya haa obsu yakka kaleessatiif gumaa ol gaafachuu osoo hin taane yakka kaleessatiif adabbii ol gaafachuu osoo hin taane hunda dhiifne osoo beeynu by the way iccitiin sa'in waggoota 27 sunis galmaa'ee jira waggoota afran dhumaa eenyutu maal godhee galmee kiyya bira jira na bira qofa osoo hin ta'in bakka hedduu jira jechuudha gandarraa kaasee hanga federaalaatti who did what eenyuun maal jedhe eenyuun maal godhe jechaa fi gochaan yakka nama keenya irratti hojjetame galmeessinee qabna san hunda haa taa'u amma ol keessa deebine yakka walii baafne waan hin adabnu mee ce'umsa kana fidneet akka danii oromtichaatti akka seera biyyaatti ceena isaan dhiisi warra Oromiyaa keessa jiru dhiisi warra ormaatu warra ambaatu waggaa 27 nu saamaa ture nu ajjeesaa ture garaa bal'annu biyyi tun gara fuulduraatti haa ceetu arra haaloo bahuu irratti gara adabbiitti deemurra biyya jeequu waan danda'uuf rakkoo uumuu waan danda'uuf mee haqa justice aarsaa goone ce'umsa nagayaati we sacrificed justice for peaceful transition we lost both lachuu dhabne ce'umsa nagayaati ce'umsa gara dimokiraasii sabdaneessaata nu jalaa gufachiisa haqa barbaachuun dhugaa galchuun yakkamtoota adabuun warra miidhame kiisuun tarii ce'umsa gara dimokiraasiitti goonu nu jalaa gufachiisa nagaa kana likkii malee booreessa biyyi qarree irra jirti jenneeti moodeelii biyya adda addaa laalle kan Afrikaa kibbaa laalle kan Tuuniziyaa laalle kan Eastern Europe laallet dabarre hin irraanfanne garuu arra guyyaan ka ta'u dubbatu yaadamnu malee every day waan godhamu laalla isa command responsibility kan ijoollee gara gadii hin deebifna rakkoon taatu ajajoota garuu muumicha ministeeraatti irraa kaase hanga pirezidantii naannootti hanga ajajoota poolisootitti hanga qaamota nageenyaatitti tokko tokkoon galmeessaa deemaa jirra riippoortiin kun hin ta'a arratti homaa itti fakkaachuu dhabuu danda'a namichi jenosaayidii Rwaandaa hojjete tokko badee biyya Faransaay jenosaayidiin sun 94 godhame
biyya Faransaay dhokatee osoo ta'u torban dabre qabamee kagale. Waan tokko clear ta'uufii qaba warra har'a uummata keenya irratti madaa geessisu. Nu lubbuun jiraachuu dhabuu dandeenya. Dhaloonni nu duubaan dhufu garuu dhiifaman godhuuf. Nurraa barata. Nurraa waan baratuuf yakka har'a hojjetaniif itti gaafatamu. They will be held responsible. Kana beekuu qaba. Ajajaan humna nageenyaa, namni qaama nageenyaa keessa jiru, hogganaan siyaasaa hundumtu Abiyyiif Shimallis dabalate they will be held responsible waan uummata keenya irratti godhamaa jiruuf. Kana beekuu danda'uudha qaban. Tokko tokkoon galmaa akka amma jedhanitti ani masaraa mootummaatiin jira, ani waajjira pirezidantiitiin jira, kanaaf waan yaayyootti godhamu quban qabu, waan hiddii lolatti godhamu quban qabu. No, hogganaan biyya tokko maatii isaatirraa kaasee hanga araddatti hanga qeetitti waan godhamuuf itti gaafatamaadha. Itti gaafatamaa jechuudha. Kallattii kan kaa'u yakki akka hin hojjetamne imaamata lafa kaa'u, yakki yoo ka hojjetamu taate immoo warra yakka san hojjete seeraaf dhiyeessuun irra akka hin deebine gochuu itti gaafatamummaa qaba jechuudha. Anjamaa itti fakkaata. Nan beeka bara moggaa keenya dhaadannoo itti fakkaata. Itti fakkaata warri isaan leenjii sunis akkas itti fakkaataa ture gaafa dubbanne. I know it, I can see it. Akkan ifaa san laalutti arga. Hundi isaanii waggaa irraa ta'uu danda'a, waggaa lamaan irraa ta'uu danda'a, waggaa 5, waggaa 10 ta'uu danda'a. Garuu yakka uummata keenya irratti hojjetamu, yakki uummata irratti hojjetamu, uummatuma kamirrattu yakki hojjetamu keessattuu yeroo ammaa kanatti tokko tokkoon galmaa'eet kan ta'aa jiru. Gadi baa itti gaafatamu. Kana beekuudhaan waan godhan itti gaafatamummaan akka jiru beekuudhaan. By the way hin dhiifnu immoo dhaabbilee mirga namoomaa addunyaa wajjin hojjechaa jirra. Every day waan ta'u nu qofaa miti, jaarmeelee hedduu amma kan jiran galanni intarneetiidhaaf haa ta'u, galanni teknooloojii ammayyaatiif haa ta'u, galanni sabboonummaa dadammaqiinsa uummata keenyaatiif haa ta'u, yakki bakka hundatti dhufu ragaa qabatamaa wajjin jettee ni miti, ololaa ni miti, ragaa qabatamaa wajjin suuraadhaan sagaleedhaan eenyu yoom akkamitti maaliif yakka akka raawwatee fi yakka irratti raawwatame hin dhufa. Kana hunda galmeessine hin keenya. Yeroon immoo itti wal gaafannu hin dhufaa jechuudha. Tole, gara xumuraatti fidaatanii jira gaaffii fi deebii keenya. Seenaa keessatti seenaa biyya kanaa gaafa ilaallu inni tokko gaafa aangoo irraa ka'u yookaan sirni haaraan tokko gaafa aangootti dhufu isa darbe abaaruu maal kun hin mul'ata yeroo baay'ee. Mangistuun sirna Jaanoo yookaan Haile Sillaasee abaareeraa, Wayyaaneen sirna Dargii abaaraa ture. Warri amma aangoo irra jiran kunis egaa qaama sana ta'anis sirna Wayyaanee deebisanii abaaruun ni mul'ata. Haa ta'uuti seenaadhuma biyyattii keessa jalqabaa kaastee gaafa laaltu sirnoonni itti aananii dhufan kun warra darbe sanaa ol ta'anii immoo hin mul'atan. Guyyaa kaleessaa kabaja caamsaa 20tiin wal qabatee dookumentarii waaltaan hojjete tokko yookaan waaltaadhaan tamsa'aa ture tokko argeetanii ture. Gochoota suukanneessoo sirna Wayyaanee keessatti uummata kanarratti raawwatamaa ture bal'inaan kan xiinxaluudha jechuun ni danda'ama dookumentariin suni. Qoodni warri har'a aangoo irra jiran gochoota sana keessatti qabaataa turan maal fakkaata? Ammoo dhaabaniiru gochoota sanaa waan jedhu irratti akkamiin ilaalte waan sanaa kan jedhu ilaallee gara xumuraatti finna. Uummata Oromootiif sirnoonni hangarraa jiran hundumtuu yakkamtoota saamicha irratti, ajjeecha irratti, Oromoo xiqqeessuu irratti, Oromiyaa saamuu irratti kan turanidha. Minilikis diina Oromoo ture, Oromoo nyaataa ture, Oromoo fixaa ture, Haayila Sillaaseenis akkasuma. Oromoo gabroomsaa ture, Oromoo saamaa ture, Oromoo fannisaa ture, Darguunis akkasuma, Oromoo rashanaa ture, Oromoo fixaa ture, warri Wayyaanis akkasuma, Oromoo saamaa, Oromoo fixaa turan. Warri kunis sanuma. Mootummoonni hangarraa jiran hundumtuu namni keenya of eeguu qaba. Kan akkanarra wayyaa yakkamaa wal jidduudhaaf filachuu hin qabnu. Cunqursaa kan akkanarra wayyaa wanni jennu tokko illee hin jiru. Akkamitti namni gabroomsaa isaa wal madaalchisa. Gabroomsaa kan akkanarra jira. Maaliif?
qe'ee teenya irratti, biyya teenya irratti, ummata keenya irratti dhufaa dabraa wal dabarsu anatu yeroo iyyaan isa maal jedhan sitti fakkaate. Garaagarummaa dargii wajjin qabu. Warri amma mana zabana wayyaanii sun mana hidhaa seenu kitaaba barreessaa turani hogganoonni. Laal sirni kun irra wayyaa qaba. Mana hidhaa keessatti kitaaba barreessuu danda'a hayyu jedhanii barreessaa turan. Maaliif hidhama namni? Maaliif ajjeefama namni? Warri dargu rasaasaan si ajjeesaniit gatii rasaasaa si kafalchiisanii reeffa kennan. Warri wayyaanii si ajjeesanii reeffa bilisaan si kennan. Kanaafuu wayyaaniin dargu irra wayyaa qaba. Akkasitti haasa'uu barbaada. Warri ammaa kunis nama ajjeesaniit, nama fannisanii, nama rakkisaniit lakki nu jara san irra wayyaa qabna. No. There is no difference between killers. There is no difference between torturers and rapists. None. Hin jiru. Hattuun hattuudha. Ajjeeftuun ajjeeftuudha. Saamtuun saamtuudha. Tokko wanni wal caalchifnee madaalchifnu hin jiru. Kan qabsoofnuuf nama billaadhaan nama ajjeesu dhiifne kakawween nama ajjeesu ol baasuuf miti. Jarri kun maakalaayii cufneedhaan girgiddama tokko as dabarsanitti maakalaayii biraa banan. Garaagarummaa asitti miti asitti na tumiidha uummanni Oromoo kan qabsaa'eef. Asitti miti asitti na kolaasiidha uummanni Oromoo kan qabsaa'eef. Uummanni biyya kanaa kan qabsaa'eef waan xixiqqaa akkanaatiif miti. Gaafa Haayila Sillaaseetis manni hidhaa afaan Oromoo haasa'aa ture. Gaafa Darbuutis manni hidhaa afaan Oromoo haasa'aa ture. Gaafa Wayyaanis manni hidhaa afaan Oromoo haasa'aa ture. Arrallee afaan Oromoo haasa'aa. Maali haati Oromoo mana hidhaatiif nama dhalti? Yaanni akkasii anna kaleessa fa'aa hoggan laalu ajaa'iba natti ta'e. Mootummaan tokko nama hidhuu dhiise, nama ajjeesuu dhiise, humnaan aangoo irra ture jedhee waxxifachuu dhiise, filannoo fi bilisaa godhee, filannoon mo'atee yookiin mo'ame ankaan irra wayyaadha jechuu danda'a. Garuu waan warri kun godhu teknooloojii ammayyaatiin geggeessaa, xiqqoo fooyyessee geggeessaa, anatu irra wayyaa jechuun nuyi mootummaa tokko irra wayyaa miti kan barbaannu. Mootummaa yeroo wajjin, fedhii uummataa wajjin, dantaa uummataa wajjin deemu. Kan barbaannu. Waan keessa jiru namni hubachuu qaba. Ijoolleen qeerroowwan sirna amma duraa san kuffisuudhaaf madaan isaanii odoon qooriin mana hidhaa jiru. Gurbaa tokko argeen ture. Osoo tuman lafee kanarra cabsanii jiran. Amma qabanii gaafatan. Lafee waloo asirraa tana cabsan tajilbarraa tana. Maal taate jennaan warra amma duraatiitu na hidhee na cabse jennaan achirra tuman beeytaa deebisanii. Achirra kopheen ijjatanii ni godhan jedhe. Kalaam shee kanatu bahe. So maalaa jennu? So warra dura madeesse santu warra amma madaa sanirra ijjaterra wayyaa moo warra amma madarra ijjate santu warra madeesserra wayyaa qabu. Namni keenya dhibbaatamaan akkuma kaleessatti akka qaraatitti waan biraa godheeti miti. By the way, gara fuulduratti nan dhiyeessa yeroo gabaabaatti Oromoota mana hidhaa federaalaa jiran laaleetiin jira. Ka yakka dheedhii yakka biraa ajjeechaa namaatiin maali hidhame kun Oromoon baay'ee xiqqaa keessa kan siyaasaa qofa keessa. Atiin Koloneel Gammachuutu dubbataa ture na fakkaate. Oromiyaa qofa amma akka mana hidhaa federaalaa keessa jiru. Kibbarraan jiru. Tigraay irraa nama tokko jiru. Naannoo Amaaraatti irraan jiru. Somaalee irraa Abdiilee fa'aa dabalatee namoonni gara 20 jiru. Namoota kumaatama manneen hidhaa federaalaa Finfinnee, Dirree Dhawaa, Harar, Shawaroobiit maal jiran keessaa har'a abbaa fedhe wajjin wal falma. Har'a harki 90 Oromoodha. So moraalii kamiin isaan sirna sanarra wayyaa kan jedhan.
har'as ilmaan Oromoo manneen hidhaa qabalee guuteet, manneen hidhaa poolis xaabiyaa guuteet, manni karchalleen godinarra jiran guuteet, federaala baay'isa wayi Finfinnee fudhadhu. Finfinnee manneen hidhaa Finfinnee ta bulchiinsa magaalaa Finfinnee. Hattuun saamtuun gudeedduun keessaa gad harcaafamteet ilmaan Oromoo Burraayyuu irraa hidhaman, Amboo irraa hidhaman, Shawaa Bahaa irraa hidhaman, Arsii Xilxaa irraa hidhaman itti guutamanii jiran. Manneen hidhaa magaalaa Finfinnee keessa jiran. Really? Kanaaf amma nu wayyaa qaban jennee akka wal dorgomsiisuuf barbaanna. Wayyaani hamtuu ta'uu ishii hin beekna bar. Hamtuu ta'uu ishii beekna. Hamtuu ta'uu ishii waan beekneef dhiiga keenyan lafee keenyan hiddaan buqqifnee qeettisii galchine. Hammeenya isii warra kalee isaa wajjin hiriiree nu hidhaa ture, nu ajjeesaa ture, nu kolaasaa ture. Isaanii miti hammeenya isaanii kan nutti himuu qabu. Hammeenya isaanii eenyu beekamee ita? Warrumaarrallee uummata isaatiif falmatee mana hidhaa jiru. Bakka buuteen isaa dhabame. Madaa jarri sun cabsite irratti warraarra irra ejjatamee aadaa jirutu hammeenya jaraa beeka. Hammeenya jaraa warra itti qabsaa'ee qabeenya isaa itti dhabee, ilmaan isaa itti dhabee, ija isaa itti dhabee, miilaa itti naaffatee jara san gara galcheetu hammeenya isaanii beeka malee dubbachuufillee moraalitii kan qabu. Hammeenya wayyaanee dubbachuudhaan moraalitii kan qabu qabsaa'ota Oromooti. Hammeenya dargu dubbachuudhaaf moraalitii kan qabu warra akka Ibsaa Guutamaa Gadaa keessatti rakkataa ture. Ilmaan Lammeessaa boruuti ka waggaa 9 keessatti dhabe. Hammeenya wayyaanee kan beekuu danda'u, kan dubbachuu danda'u, ka waggaa 1915 keessatti hidhanii caccabsanii rakkatee madaa'ee ciniinnatee onnatee injifannoon irra aane santu hammeenya wayyaanee dubbachuudhaaf hamilee qaba. Hammeenya wayyaanee dubbachuu hamilee kan qabu qabsaa'ota miti ergamtoota miti jechuudha. Hamilee kan qabu dhugaa kan qabu ka dubbatu irraa bareedu qabsaa'ota jechuudha. Nu garuu diina kaleessa mo'anne, diina kaleessa qabsoofnee lafaan dhoofne akka aadaa Oromtichaatitti abbaa lafaan dhoofne lafatti irra nijjannu jenne nagaan gara qe'eessaatti geggeessine hammeenya isaa haasaya warra har'a nu madeessaa jiru, warra har'a nu ajjeesaa jiru. Gurbaa bilbilaan haasa'u ka garagalchee mataa keessa warra kaleessatti miti warra har'a gorra jiru. Manneen hidhaa Finfinnee manneen hidhaa federaalaa keessatti ilmaan Oromoo kan toorchar godhaa jiru, fannisaa jiru, rakkisaa jiru yeroo koronaa kana keessatti jara kaleessaati warra har'aati. Hayila Sillaasee miti, Minilikii miti, Darguu miti, Wayyaanee miti, Bilxiginnaadha kan godhaa jiru. Har'atti farri Oromoo ka Oromoo boochisaa jiru, ka deettuu Oromoo ajjeesaa jiru, ajjeechisaa jiru Bilxiginnaadha malee Wayyaanee miti, Darguu miti, Hayila Sillaasee miti, Minilikii miti. Hayila Sillaasees qabsoon ofirraa kaafne, Darguus qabsoon ofirraa kaafne, Wayyaanees qabsoo ofirraa kaafne. Kan har'a nu nyaachaa jiru, kan har'a Oromoo ajjeesaa jiru, Oromoo fannisaa jiru, Oromoo salphisaa jiru, injifannoo dhiiga isaatiin argate ormaaf dabarsaa jiru warra Bilxiginnaati. Yakka har'a Itoophiyaa keessatti, Oromiyaa keessatti hojjetamaa jiruuf ka itti gaafatamu abbaa har'a aangoorra jiru. Yakka zamana Wayyaaneetti hojjetameef sirna Wayyaanee, by the way sirna Wayyaanee hoggaa jamtii PLF qofaa miti. The entire IHADEG system achi keessa warri jiru isaantu itti gaafatama. Yakka zamana Dargii warra hojjetameef warra Dargiitu itti gaafatama. Yakka zamana Bilxiginnaa dalagamaa jiruuf immoo warra Bilxiginnaa gubbaa hamma gadii jirutu itti gaafatama. Kanaaf ummanni keenya aadaa gabroonfataa lama jidduu filachuun qabu. Ummata walaba. Walaabuu dhufe ummanni Oromoo ummata walaba. Walabummaan dhalate walabummaa isaatiin du'a malee gabroonfataa gabaafaa fi dheeraa furdaa fi qallaa
Garaagarummaa qabaasi namni tokko fuula guuraa yoo si ajjeesee fi kokkolfaa yoo si ajjeese. Maal jechaa jiran beektaa? Ka duraa sun fuula guuraa si ajjeese, ka ammaa kun garuu kokkolfaa si ajjeese, ka kokkolfaa at least inni kokkolfaa si ajjeese. What a joke! Tapha akkasii keessee nu barbaadan tapha akkasii keessee nu qabnu. Tole gara xumuraatti ni fida gaaffiif deebii keenya uummanni Oromoo jijjiiramni abdate waan gufate fakkaata gufachuu isaatiif immoo agarsiiftuuwwan hedduutu jiru. Gabaasni Amnesty International amma ifa godhe kun agarsiiftu tokkodha jechuu ni dandeenya. Gama kan biraatiin gaaffileen Oromoo kan deebii argataniiru jennee afaan guunnee dubbachuudhaaf nu dandeessisu jiru jedhee yaaduu gama kootiin hawaasnis kanadha kan inni kaasu. Filannoon abdatamellee biyyatti gara sadarkaa fooyyaatti ceessuu danda'edha. Filannoon abdatamellee sababa kooronaatiinis haa ta'u sababa garaagaraatiin akka gufatu taasifamaati kan jiru. Mee adeemsi itti aanu maal ta'uu qaba jettaa waan jedhuun haa xumurru gaaffiif deebii keenya. Gaaffiin Oromoo deebi'eera. Gaafuma Oromoo kan yeroo adda addaa saasofne irra gaaffiin Oromoo gurguddaan bakkuma sadiitti dhufa. Eenyummaa Oromooti, qabeenya Oromooti, mootummaa Oromooti. San keessa dhiifnee kanuma yeroo maastar pilaanii ka'e kana haa kaafnu. Gaaffiin uummanni Oromoo kaasaa ture maali? Tokko saamichi lafa Oromoo haa dhaabbatudha. Har'a saamichi lafa Oromoo dhaabbatu osoo hin ta'in saffisaanis bal'inaanis dabaleet akka waan gala deemaa jiraniitti saamamaa kan jiru. Lafti Oromoo qircamaa, gurguramaa, qonnaan bulaan Oromoo karaa irratti gatamuun isaa itti hammaatee deemaa jiru. Gaaffiin lafti Oromoo hin saamamin jedhu faallaa isaatiin deebi'e saamichi itti haa dabaluun deebii kenname. Gaaffii abbaa biyyummaa Finfinnee irratti uummanni Oromoo kaasu koree dhaabnee daangaa gooneerra gaafa aangoo qabanneedhaan muummichi ministeeraa gaafa yaadatta. Osoo oolleen bulin gaaffii abbaa biyyummaa Oromoon Finfinnee irraa qabu deefnaa jedhan. Dhoofamuu qofa osoo hin ta'in Oromoon haguma keessa qabu iyyuu Finfinnee keessaa dhiibama. Lafti xixiqqoon Finfinnee keessatti hafte hiramtee ormaaf kennama. San qofaa miti. Karoora lafa kaa'anii Finfinnee naannoo of dandeessi godhuudhaaf hojjetaa jiran. San qofaa miti. Waan tokko mirkaneessee jira caffeen Oromiyaa odoon beekin. Chaartarii magaalotaa kan jiru kan qopheessanii jiran. Oromiyaa bakka lamatti muruu akeeka warri wayyaanota lafa kaa'an san bifa haaraan dhiyeessanii sadan soodootirraa kaasee hanga gara Minjaaritti Bishooftuu Dukamiin kana hunda dabalatee Oromiyaa kana bakka lamatti hiruudhaaf karoora lafa kaa'anii kan deemaa jiran jechuudha. Gaaffii abbaan biyyummaa Finfinnee handhuurti Finfinnee deebi'uun hafet saamicha handhuurarraa eegale gara garaatti akka bal'atuuf karooraan karratti deemaa jiran jechuudha. Gara fuulduraa waan mul'achuuf deemu karoora isaanii arginee jirra jechuudha. Hidhaa fi Oromoon hidhaa fi ajjeechaan Oromoo irraa dhaabbatu ture miti sloogaaniin takkaa dhaadannoon dargaggoonni qabatanii irratti wareegamaa turan. Korreef siin jee hidhaan daran bal'atteet manneen hidhaa guututti afaan Oromoo amma by the way afaan kam haasoftaa miti manneen hidhaa keessatti kan jiru loqota kam haasoftaadha loqota dhihaati immoo kan bahaati immoo kan gibbaatiidha namni kan gaafatamu. Gaaffiin tokkummaan Oromoo haa cimuun gaaffii Oromoo ture. Jarri tun garuu jalaa kashaffe malee haqa Oromootiif qabsaa'ota Oromootu jalaa falleesse malee Oromoo Shawaa Arsii Wallagga jettee walitti naquudhaaf as a strategy akka tooftaa mootummaatti ifatti itti socho'aa turan harkaa dhoofne lafaan buufne malee. Gaaffiin Oromoon ka'atanii qaban tokko deebi'uu miti faallaa isa gaaffiin Oromoo biraa maali? Maali wanni wayyaanee walitti buuse? Federaalizimii waan sobaatiin hin bullu. Dimokiraasiin dhugaa jiraachuu qaba. Oromiyaan irratti maqaa qofaan osoo hin ta'in haqaan mootummaa filanneen buluu qabnaadha gaaffiin uummanni keenya irratti qabsaa'e. Har'a garuu sirna federaalizimii diiguudhaaf karooraan actively kana namni beekuu barbaade miidiyaa mootummaan federaala ittiin socho'u haa laalu. Oromiyaa sobaan nuu kennan san ka sobumaan fakkeessanii nuu kennan sanuu harkaa buusanii Oromoo zoonitti addaan qoqqoodanii afaan wal wallaalchisuudhaaf akka zamana Haayila Sillaaseetitti Oromoon kan gaafatu waan tokko deebii garuu faalladha kan godhamaa jiru jechuudha. Uummanni Oromoo
kan wayyaanee walitti bu'ee wallolee aarsaa guddaa godhee ittiin mo'ateef nama nuun shuumtanidha. Korojoon nama nuun shuumtanidha. Jallaa nu keessaa fuutanii nu shuumtanidha. Akkasii miti uummanni Oromoo kan qabsaa'e nuuf filataa araddaa keenya kan bulchu nuuf beeka. Aanaa keenya kan bulchu nuuf beeka. Oromiyaa kan nu bulchu nuuf beeka. Federaalatti bakka bu'ee dantaaf fedhii keenya kan nuuf falmu nuuf beeka nuuf filata. Har'a garuu ijoollumatti xiqqoo amma tokko wayyaa qaban lammaan fide sun sanuu keessaa caasanitti warruma kaleessa ummata keenya saamaa saamsisaa ture san deebisanii irra kaa'aa jiran. Isaan qofa osoo hin ta'in imaammata tarsiimoo farra Oromoo ta'e diinagdee Oromoo laaffisu seera har'a mallatteessan haala seera ji'ootarmaalii guddaa jira naannoo asii kana keessa Rift Valley kana keessa $4 billion ummanni naannoo sanii wata osoo hin dhagahin wayyaanni dartee biraa deemte jarri kun gurgurate har'a paarlaamaan seera san raggaasisee jechuudha. Waan Haayila Sillaasee irraa haftee distraakshinii darguut irraa haftee saamicha wayyaan irraa hafte jarri kun dabarsanii gurguraa deemaa jiranii jechuudha. Gaaffii Oromoon deebinee miti. Hangummaan silaas deebitee xururamtee jalaa fudhatamaa kan deemaa jirtu. Kanaaf akka karoora isaaniitti waggaa 5 booda wanni Oromummaa jedhamu kun hin jiraatu. Wanni Oromiyaa Finfinnee gaafiin kun jedhamu hin jiraatu. Oromoon mata matatti adda baheetti hunduu Oromoo 5 kurnan takka miliyooneeran goota kaan gazabaan afaan qabda bifa lamaani baay'ee way Oromoo bulchuu kan karoora kaafatanii lafa kaayanii jiran. Militarization and monetization of politics. Ummata kaan qawween gadi qabda kaan maallaqaan bitatta. Mammaaksa qodaa tokko beektaa? By the way, political history is interesting. Haayila Sillaaseen faan tana siimeensi deema isaaniif hima. Ittiin warri akka Profeesar Mahammad Hassan fa'aa otoo dubbatanii gaarii. Haayila Sillaaseen faan yeroo Xaaliyaaniin biyya qabatte san Oromummaan xiqqoo ol kakaate. Gama lixaa kanaan ilmaa dheeressaa afaan mootiin Jimmaa afaan mootiin warri Wallaggaa kun warri Esoosaa kun konfedereeshinii Oromoota lixaa ijaarrachuu barbaadanitti United League of Nationitti seensifatan. Gara bahaatiin akkasuma sochiin eegalee Oromoon kun mataa walitti qabatee warri jiddu galeessaa kun immoo kophaasaa of danda'eet Xaaliyaaniin lolaa ture gara Suluukii faan warri Abbaa Taaddasaa faan. Warri Haayila Sillaasee fi warri isa wajjin ture Oromoo xiqqoo dadammayxee qeeqeetti ol kakaate taana jarri tun bifa kanaan itti fufnaan deemuu danda'an kanaa cabsuu qabna jedhaniit the most ruthless aggressive assimilation policy lafa kaa'atanii seenan. Oromoota maal goonaa jedhan eenyummaa isaa aadaa isaa kana qoqqooduu qabne kifilaagariin sun san booda dhufe beeki. Malkaan Arsii gama tokko fuudhaniit gara kibbaratti inni godhan Wallagga fuudhaniit gara kaanitti geessan Harargee kana fuudhanii Somaalee waliin naqaniit eenyummaa wal Oromoo kun akka baddu aggressively structurally itti deeman. Oromoo xiqqoo mataa qabu abbaa lafaa maal jedhanii dhabama godhan. Kaan immoo yookiin ati abbaa lafaati jedhanii ol kaasanii hidhan. Garii immoo waraana keessatti co-optation if distractionidhaan ittiin deeman. Akkuma ammaa kana ka dide cabsuudhaan ka bitamuu danda'u bituudhaan sossobuudhaan jedhaniit itti deeman 1945 irraa kaase haga 1963 ture kun. Hin taane warra ajaa'ibaa warri isaan cabsuu yaalanis hin cabne ka'ee itti fincile. Warri isaan bitne jedhanii jeneraala godhan dureessa godhanis mana alagaatiitti garaa guuttadhee jiraachuurra mana kiyyatti beela buluu naa wayya jedhetti itti fincile jechuudha. Sirni Haayila Sillaasee Oromoo assimileeshiniidhaan amaaressuudha bifa kanaan fashale. Darguun kaabaan waxxaramee gara kaanii waxxaramee osoo jiru asiin immoo daaraan godha jedhee tunumaa bu'aan qabdu jedhee Oromoo haga wayyaa qabdu hunda guuree taan fixe taan hidhan naqe. Inaafnee finnis sun kufe. Mallasaan faan kan ammoo seenanii miti keessa jiraadhee waan hin beekuudha waan hin dubbachaa tures. Mallasaan faan maal godhan? Maaster pilaanii waggaa baasan
ikonomii poolisii isaanii jijjiiranii yeroo deemanitti maal isaan godhaa turan? Maal jedhaa turan? Waggaa 5 keessatti Oromoo dachii hundarraa baafne akka warra Native Amerikaa san goonee socho'aa turan. Garii garaan qabannee jirra, garii caccabsinee jirra, daara goone jedhanitti fixan. Lafa qubee jedhamu jalaan itti ol bahe gudii isaan godhe. Maal yaadachiisa beektaa wanni mootonni hariiroon abbootii irree mootota biyya tanaatii fi Oromoo kun maal yaadachiisa ka qocaa sanii. Qocaa bineeyyiin baay'ee wal ga'anii jiran leencaa qeerrensa arbaa kun hundi wal ga'aniit qocaa kana yeroo hunda suuta deemaa qooda isallee addaan qoodannaa in ajjeefna jedhanii walii ga'anii jiran murteessan. Illeettiin fiidee dhuftee qocaa sitti murteessanii eenyufaa akka keessa jiru leenci jira, arbi jira, qeerrensi jira, hundi jira jetteen jiran rabbi yoo keessa jira jedheen hin jiru jennaan eega rabbi keessa jiraatiin dhiisii kaa jedheen. Rabbi fuudhee dhagaa irra kaa'ee fi yoo jarri girriftee isa ajjeesuu dhuftu inni dhagaa qaba keessa leete qeerrensis leencis arbiis ajjeesuu dadhabe. Oromolleen akkasii. Haalli amma akka ittiin deemanii kun Oromoota baay'ee gaaga'a. Sabni keenya akka qophaa'uun barbaada. Oromoota baay'ee gaaga'uu danda'a. Hoggana baay'ee galaafachuu danda'a. Nama baay'ee ajjeesuu danda'an. Nama baay'ee kasaarsuu danda'an. Hamilee uummata keenya yeroo gabaabaaf cabsuu danda'an. Abaddan never ummata keenya kana garuu never gabrummaa jalatti deebisuu hin danda'an. Biyya tana keessatti Itoophiyaa tana keessatti ummanni Oromoo tuffatamee saamamee manni hidhaa isaan guutamaa arraffamaa saamamaa tottolfannee masaraa keessa jiraannaa tottolfannee saamnee nu duroomnaa it is not going to happen. Kana beekuu danda'uudha qaban. Beekuu danda'uudha qaban warra isaanirra gurguddaa warra taankii fi baankii guututti harkaa qabu haala sirraa kaasee hanga warra wayyaanetitti humna isaa cinfataa du'a hidhamaa biyyaa bahaa kolaafamaatis jalaa itti wal qaraat as ga'e ummanni kun ammas taanaan gorsi ani qabu ummata kana tolan dhiifama gaafatanii karaa isaa irratti deebi'anii yoo amantaa ummata kana argatan filannoon bulchuu yaaluudha. Sanii miti yoo jedhan kabajaan aangoo gadhiisuudha. Sanii miti yoo jedhan akkuma warra isaanii modeela ta'ee kanatti akkuma saba gananii warra saba gananii itti galan kanaatitti akkuma abboota isaaniititti Oromoo ajjeesuudha. Hidhuudha. Saamuudha. Biyyaa baasuudha. Waggaa lama sadeen takka sii bulchuu dandeessi. Ultimately garuu I know for a fact sirritti beeyna dhaloota qarree beeyna abadan ummata Oromoo kana ummata dhugaa lafaa fi waaqaa qabu kana maal godhe ummanni kun mee rabbii sodaadhu ummannummaan Gujii kun maal godhe dhufee masaratti aangoon gaafanne qe'ee ofiit irratti fagoo sanitti dhaqanii wanni ajjeesaniif maali? Amma hojjaa bilbilaan waggaa dubbisu ajjeesan kana seenaa isaa warri beekanatti himaa turan. Mana barnootaa keessa ture. Warri isaa harka qalleeyyii waan turaniif barnoota fixuu hin dandeenye deebi'ee daldalatti seenee xiqqoo harkatti qabate. Qe'ee isaati irratti bakka itti dhalatetti araddaa isaati irratti araddaa mootummaan tuni albuuda isaa saamtee dureessamee irraa uumtee ittiin jiraattu keessatti inni mana barnootaa fixuu dadhabeet daldala xixiqqaa takka daldalatee waa horoo harkatti qabate. Biyya namaan dhayinne oorruu namaatti hin dabarre mirga namaan sarbine qe'ee isaati irratti albuuda isaatii fi miti kan du'e bilbila gamaa gamani waan xiqqoo naggatee bitate sun iyyinaan akkamitti bilbila iyyee jedhanii ajjeesan. Can you imagine? An Oromoo ta'eef miti beektaa kan uummata kanaaf falmu. Wallahi dhugaa isaaniitu garana nyaata. Uummata dhugaa qabu, uummata haqa qabu.
Maal ummanni beekii as dhufee jira. Amma riphee lolaa maal waan tokko namni keenya yaadachuu danda'udha qaba. Shanee jedhanii irratti madaalan. Kun kijiba. Define, defame and destroy. Karaa Hitler itti fayyadame kana. Ummata tokko maqaa wayii itti dhoobda. Saniin maqaa balleessita, san booda hin balleessita. Define, defame, destroy. Waggaa dheeraadhaaf maqaa abaa'ootiin. Waggaa 27 namni keenya kadhumaa ture. Abaa'oo waan taate warri hin beekne Oromoo waan ta'eef. Oorruu isaatiif waan dubbateef. Yoo saaman xiqqoo keeshaa waan jalaa qabateef namni keenya dhumaa ture. Waggaa dabre shanee waggaa jedhan uummata Wallaggaa hundaan jechaa turan. Uummata Gujii hundaa jechaa turan. Har'a garuu Oromiyaa hundaan jechaa turan. Jechaa jiranii jechuudha. No, we must reject. Deemsi akkasii uummanni keenya tokkummaadhaan wal dhaggeeffate, wal hubate osoo hin shawwadamne, osoo of hin irraanfanne, osoo qoqqoodanii bituu maqaa itti dhodhoobanii deemaniif kana osoo hin fudhanne. Namni keenya maqaa shanee itti dhoobaa deeman kana har'a shanee jechuun Oromoo jechuudha. Namni kana beekuu danda'u qaba. Murna san dhaaba san deeggaruu dhabuu waan biraa sanii miti gaafin. Har'a maqaa san itti dhoobanii akkuma kaleessa maqaa abaa'ootiin nama keenya. Dur namni Harargee beeka. Namuma hunda sargo jedhanii ajjeesaa saamaa turan Harargee keessatti. Baalee Farsii keessatti namuma hunda sooraa jedhanii ajjeesaa saamaa turan. Hin dhaabanne babal'ataa deemte. Har'allee tooftaa sanii nama keenya ajjeesuudhaaf, hidhuudhaaf tooftaa ittiin deemanidha. Namni keenya tokkummaa isaa cimsatee no jechuu danda'u qaba. No hin ta'u jechuu danda'u qaba. Falmachuu danda'u qaba. Mormachuu danda'u qaba. Remember, sirna nama nyaata wayyaanee kan ofirraa kaafne dachiin sulultaa tawarra shawaa tawarra tuulamaati nun laallattu jenneeti miti. Daa'imti diilola tan cinaaksan tan kamise kan beegii dhaadannoo sulultaan to'an Oromiyaati yeroo jedhan dhaqeetiin lafa kaaree 200 irraa argadhaaf miti. Namni sulultaa saamamu sun qonnaan bulaan sulultaa irraa saamamu sun tiruu kiyya Oromoo waan ta'eef saamama. Ana malee hin qabu ana guusni isaa jedheeti kan falmate. Har'as harqalloo by the way cinaaksan roorrootu Oromoon hundi afaan irratti akkasii baratu godhe. Sulultaa roorrootu akka namni keenya hundi biran dhaabate cinaaksan cinaa keenya kan jenne maaliif? Maalti beeka cinaaksan waan isiin taate namni gama lixaa namni gama kibba Oromootu qabee jedhee falmateeti. Har'as maqaa fedhe yookiin kennan taate maqaa fudhachuu qabu namni. Ka harqallootti ajjeefamu, ka tulluu walalitti ajjeefamu, ka abbaa seenaa irratti ajjeefamu Oromoo waan ta'eef. Oromoo waan ta'eef. Oromoo ta'uun immoo yakka ta'uu hin qabu kabajaadha. Lafatti miti kan finne. The word Oromo itself, we paid heavy price for it. Akka isaan odeessan kanaa miti. Jechuma Oromoo jedhu kanaawu. Jecha Oromoo jedhu sharafanii qabaletti murnatti ittiin deemuu hin danda'an jechuudha. Kanaaf namni keenya falmachuu danda'udha qaba. Falmatee dhugaasaa dhuga qaba immoo. Maal jechuudha? Maal jechuudha? Amma eega abbaan fedhu waan fedhu odeessu jijjiiramni biyya kanatti dhufe dhiiga ilmaan Oromootiin, beekumsa ilmaan Oromootiin, dararaa ilmaan Oromootiin, kumaatamni itti kola'eeti. Nama 25,000 oltu itti madaa'e, 5,000 oltu itti wareegame. Jijjiiramni har'aa kun jijjiirama nu itti dhumnee finne kana keessatti har'as naannoon biraa nagaan osoo jiraatu, naannoon biraa nagaan bahee waggaa galu ajjeechaan Oromiyaa keessatti, hidhaan Oromiyaa keessatti, saamichi Oromiyaa irratti, salphisuun Oromiyaa irratti. Waa'ee humna hidhatee jedhan naannoo Amaaraatti humna hidhatee hanganaattu jira.
nagaan wajjin ta'anii sossobatanii galfatan. Keenya irratti lolloonni banamuuf maalin? Why? The relationship, you want to tell the relationship between Ethiopian state and Oromo. Sani rakkoon hariiroon mootummaa Itoophiyaatii fi Oromoo jidduu jiru hariiroo diinummaati gaafa Minilik dhaabirra. Mootummaa Itoophiyaa dhufaa dabran nama Oromoo hin shakkiti, nama Oromoo hin amantu, hin diinoffatti. Dubbisuudhaan waliigaluudhaan osoo ta'in ajjeesuudhaan, cabsuudhaan, laafaa keessaa bitachuudhaan kanaan hin deemuu kan barattu. Fundamental flow jira jechuudha. Maaliif biiti Itoophiyaa tun Oromoo cabsuudhaan, Oromoo saamuudhaan waan jaaramteef kanaan itti fufuu barbaaddi. You know, we are back to where we were. Sirna darguu keessattis, sirna Haayila Sillaasee keessattis, sirna Wayyaanee keessattis tolaa yoo taate, gammadaa yoo taate, immediately mattaarratti kan dhufu baale abaawoodha. Baay'ee wayi dhaaba abaawoo jedhamu miti beeki. Dhaaba abaawoo jedhamu miti, dhaaba sanii miti. Abaawoo gayyaadha maal? Oromoo of beeku. Oromoo haqa isaatiif falmatu. Har'a ayyoon kijibene Oromoon Finfinnee keessa jira ragaatti abaan. Har'a nama mallattoo Oromoo agarsiisu maqaan isaa ta'u uffannaa isaa nogaa ta'u shakkiin laalama. Kabiraa dhiisii beekta waan hin dhagaye beekta. Koronaan hunda nama qabaa jiranii miti warra funyaarratti waan namni hin goone kana. Kabiraa dhiisii warra koronaan qabame keessaa warra maqaa Oromoo qabu addatti baasaniit qorannaa lammataatiif dabra sakandariif deemet maaliif koronaaf qoratamet Oromummaaf immoo akka dhukuu biraatti qoratamaa jechuudha deebi'ame. Kuni dhaabbachuu qabaa jechuudha. Kuni hanga dhaabbannetti biyya tana keessa nageenyi jiraatu. Hanga Oromoon dhiibamu, roorrifamu, hanga waan Oromoo jedhamu kanaafi waan Itoophiyaa jedhamtu tana jidduutti araarri bu'utti nageenyi dhufutti biyya kana keessatti abbaan sireerra koorus gaaf tokkollee nagaa rafee taa'uu hin danda'u. Never, it will never happen. Ittiin himammas karaa amma deeman kanaan Oromoo ajjeesuun, Oromoo fannisuun, Oromoo nyaachuun, Oromoo xiqqeessuun, salphisuun never taayitaan irra turuu danda'an hin jiraattu. Waggaa 2 turuu dandeetti, 5 turuu dandeetti, 15 turuu dandeetti. Abadan harka Oromootiin lafa geetti. Biyya kana keessatti Haayila Sillaasee sochii Oromootu lafaan dhahe. Darguutu Shaabiyaa fi Wayyaaneen haa humnaan caalanii malee osoo Oromoo wajjin nagaa qabaate alamaataa gadi hin dabran ture. Har'as taanan keessattuu immoo jarri tuuni hiddiisii bakka biraa ture. Oromollee itti garagalu hidda biraa qabdi turte. Jarri tun immoo hiddiisiitis teessoon isiitis Oromoo Oromiyaarra. Barcuma irra teettu gadi qoccola yoo deemte caccabaan isaa sun haanxii ta'ee ol si waraanaa jechuudha. Kana beekuu danda'uudha qabanii uummanni keenya dammaqee tokkummaa isaa eeggatee waan irra dhufne waan kafallee dhufne kan osoo hin irraanfatin tokkummaa isaa eeggatee qabsoo isaa itti fufuu qaban jedha. Guddaa galatoom Jawaar. Hayyee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qophiin addaa turtiin hayyuu siyaasaa Jawaar Mohaammed waliin taasisaa turre asuma irratti kan goolabnu ta'a. Kan mariisisan Yuun Ingidaa qophii keenya kana daayirekti gochuun immoo yoo bal'inaatu nu waliin ture. Isinis waan nu waliin taataniif ulfaadhaa yeroo gaarii.